waan wangeela irra hin jirre waan wangeela irra hin jirre itti dabalanii ijoolleen san nutti himti gartee amma dubbiin kunoo raajoonni waanuma lubbuu waan waaqayyo qopheesse miti waan fadha ofa isaanii irraa garaa isaanii keessa dubbatan kanuma gayyaasan waan waaqayyooti miti malii galle so hedduudha raajii jedhanii barra nagada taatee bar jiran rabbi nu alaaffisu gariin wallaalaan dalagu jiran gariin beekaa dalaga jiran hin beeka naggaduma dhuunfaa bizineesuma godhate akkanuma waajjira namni waajjira banatu gartee wanti akkasii kun garuu hamma yoomiitti gartee garaa raajota warra yaada isaanii keessaa fuudhanii soba dubbatanii keessa jiraata ilaa yoomii jarre kun kijiba kanuma kijibanii hanga yoomii jarana yoom dhiisanii keessaan baana jarana yoom soba kanaan ummata gartee kana gowwoomsan waaqayyoon keessa namaallee iccitii namaallee beekuu akkanatti namatti himaami kuno eeka gartee akkuma abboonni isaanii ba'aal duuka bu'anii maqaa koo irraanfatan har'a gartee fente maqaa waaqa dhiistee waaqayyo waa'uma abbaatu qubarraan qaban Iyesuus malee waaqayyo anaaf fayyisa anaa kanna anaatu Iyesuus ergee gartee anaatu kana godha anaa jiraachisa anaa nyaachisa anaa ajjeesa waan jedhu kana takka irraa quban qaban Iyesuus malee isaan nuuf de waaqayyo malee Iyesuus nu jaalata koottaa Iyesuus fudhadhaa malee waaqayyo tokkichatti koottaa amanaa namni hin jiru koottaa Iyesuusitti amanaa jedhan malee waaqayyo hafuura qulqullutti koottaa amanaa jedhan mee guyyuma tokko hafuura qulqullutti amanaa kan jedhu hin jiru ifirra koqa hin beeka akka itti hafuura qulqullu ayyo okay akkasuma gartee akkasuma isaan kunis abjuu isaanii isa walitti himaniin sabni koo maqaa koo akka irraanfatu hin godhu maqaa waaqayyo maqaa rabbii tokkicha toohida Museedha tokkichummaa Museedha tokkichummaa waaqayyo Abrahaam ka Musee ka Isaaq kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka irraanfatan godhu raajoonni inni gartee abjuu abjate gartee isuma abjate sana himu inni dubbii koo dhagee immoo gartee amanamummaadhaan isuma haa dubbatu jedhe gartee dubbii waaqayyo raajii namni raajii mul'atu kaan abjuma isaa namni abjune isa jira jedhana manaama abjuu sidii galaa miti wooma tokko arkee abjuudha nama tokko ka'ee lafaa ustaada wal yoon arkee waaqayyoon akkana wooma isaa waan dubbii sagalee waaqayyo godhee maaf dhufee ummatatti lallaba waaqayyo nama tokko du'e kan argu nama tokko yoo hirriba halkan dhabees dhufeetiin hirriba waaqayyoon akkana nu dhorkee bule kun waan sagalee waaqayyooti kun sagalee waan abjuu mul'atu tokko kana fide ka seexaan nama argisiisu faa seexaan yoo gartee waaqayyo seexaan na fide ammas jetta kana hunda ustaada wal dubbadha amma kiristaanii dhufan amma inshallah gammachuuf dhugaa dhufe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله بقى جرات تلتفع اللي بقى ربيني إسلام ما وفقيني. انت اللي بيقول تاني بيسا اتفع ده تقول لي أنا تجايب أقول على ريساس وأني كي جسنا رامفيدا تاي استوديو وأنا كسر رامفيدا من تربي قول أجيب كنا فيسبوك كيسنير ما الفيسبوك كيسن سما كتنسانو تسين رافورة تايو gamana gawayadan hatu annate male yarona studio ti gabaru ka ahlu dhikri da'wa show ahlu dhikri mi gare shahadat nu debisa akkas gona ya gare shahadat nu debisa ti abbo irratti manne nu tille achi akkas gona achi torbani dawu amna seena nama kana sheeka tane dhufna kana ko biya lo fanne akkas fidanne fasro ye tafa baga rabbin gara islam mati sivide abbo sitti gammanne tinjira itafarra jarati ya jira kenya ijolle alhamdulillah ijolle li tabiftu kuni tamma ku jirani alhamdulillah li tabiftu kana rabbin ha kufri jala ha bararu jeda du'a itti goda rabbin subhanahu wa ta'ala dandeti satin jala basu itafa kenya baga rabbin gara islam mati sivide sinjenna durallee islaamuma jechuun waan ulfaataa miti akkuma too argitu kana rabbiin tokkicha galaatiisuma sanii salaatu jeqee yasuus sunnatti dubbatee wala waaqayyo akkana ta'e sadii tokko ta'e guyyaa sadii minaamination ta'e naaf du'e kuni falsamaa gonfootu lafatti hafa. Hirriba sirriirra fe'ee yaani ergasii foon koo kun gabbachaa natti fakkaata xiqqoo erga ciqilcha
Maaliif jennaani ustaaz achitti ofii koo hundeessee qabeenya na jalaa bade hedduu jira. Qabeenya achitti guggubee bahe baay'eetu jira. Lubbuu koo qofaan fudhadhee bahe. Wanti isaanii wanta fudhadhee bahe tokko iyyuu hin jiru. Farankaa tokko ittiin fudhadhee jiru. Kan biraa naafuutii miindaa jiruu rakkisee akkas naa godhaan jedhu yoo rakkadde iyyuu simin jedhaan. Yoo fi beekanii naa kennan irraa kana hafee jechuudha. Saantima tokko fudhadhee baanee qabeenya jiru hunduu achidha. Qabeenya jalaan fudhannee jalaa hin fe'annee ittafaa qofa bahechi. Ennaa ittafaan immoo hirriba qabaa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maashaallah, anatti tolee jechuudha. Bagas itti haa ta'u. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baga rabbiin wanni guddaan tokkichummaa rabbii qabaachuudha. Duniyaan bar ni dhufti, ni baddi, ni dhufti, ni deemti beekte. Duniyaan alhamdulillah takka nama rabbitti amaneeti haga fedhe osoo maal nabiyyi Muhammadiyyuu alayhi salaatu wasalaam nabiyyoonni hundi isaaniitu akkasuma. Hundi isaanii jiruu duniyaatiif jecha hin jiraanne. Hundi isaaniitu osuma akkasumatti beekatuma irraa garagalanii jiruu kana dhiisanii waan rabbiidhaan summa dubbata wanna jedhanii rabbiin lubbummaan siiraachi jiraachifnaan atummaan haqa qabattee raga dhaabannaan duniyaan waan xiqqoo duniyaan dhugaadha achitti barraajii ta'anii jennaan Abu Mu'aaz Itoophiyaa keessatti bari qarshii guddaa argatanii beektanii akka jaraatitti nama tokkichaa yoo ati raajjee xiqqishuma raajuu dandeessee jennaan birriin argatanii. Bekka waaqayyo natti dubbatee jira kan kee kun ol fuudhamee jira gad bu'ee jira kan kee kun seexaanni kan kee cabe jawween guddaan tokko jitti dhufeedhaan afaan keessa waaqayyo rukutee deebisee jira jedhanii. Galgala kanarraa jennaan ibidda galgala kanarraa jennaan. Sanuun fageessanii hin fageessanillee ammarraa mucaa tokko dubbente maa beektanii maali dheessunuu yoo dubbattan kunoo yoo dubbattan ta'e maa chinsiisinee jedha keessa hundi isaanuu ammarraa jettanii maa chinsiisinee jedha inni ammoo. Yoo dubbattanii maa chinsiisinee jedha xiqqoosi borurraa yookaan iftaanirraa torbaan boodarra maan jenne ammoo kanarra sa'aatii kanarra maa jettan namni isin hundi keessan jedha. Laayivii seenee gaaffii gaafatamee waan deebistu dhabe hafuurri sheekii baay'ee hafuurri nama qortu hafuurri karaarra nama gaachiftu baay'ee jirti kee obboleessa amii hafuurri sheekii Allahu hafuura sheekaa dhufe ammas. Hafuura sheekaatu dhufe. Hafuura re'ee jira, hafuura hoolaa jira, hafuura sheekii jira. Wantichi yakka akka ta'e akka nama gaafachiisu illee hin beeku. Yakka akka ta'e mataasaa. Hafuurri sheekii baay'ee kan nama qortu, kan kanarraa nama kaachiftu, kan waliin dhadhaa jirtu kun. Yeroo inni jedhu baay'ee isa ijoollee waraaban baay'ee. Kamu meeka sifa buusarre. Top sifa ko. Meeka sifa buusan ittafa. Birri mo. Maaso. Mata dureen birri jedha. Anatu deebisaa fi ittafaan deebisini fadhi. Birri dhibba abuusani amma asken birri dhibba takka. Akaunti kee ergadhu. Anatu sitti ergaate asken birri dhibba takka. Deebiti kan ittafaara erginaa fi maaliif waa'ee birrii haasaa. Ittafaaf erguu barbaaddaami. Ergi kun amma akkaawuntii isaa sitti kennaa ergi. Waan baane qodaayyuu yeroo jedhu siniin galu siniif. Yeroo uummata saamaa ture akkas jedhee. Kanaafiti siniin galu waa takka fudhadhee hin baane qodaa jechuun na gargaara jechuudha karaa biraas. Anatu deebisaaf yeroo takka. Wajjinaa seenatti ittafaatti dhiisi. Gammee ammaati waa kennu barbaaddaami boo. Nu bira ammaa dhabee dhufe. Hin qabdan isaa seeni. Nu Yesuusin malee birrii hin qabnu. Masha Allah, Masha Allah. Bakuma dhabdanii. Yesuusin malee birrii hin qabdanii. Kanaafuu birri barbaade inni nu birri barbaade ustaadha inni nu. Atu birri barbaadda maal godha amma kuna birri si qotu jira. Si guddisnaa koo si buusnaa koo inni guddisa. Isumaan jiraan namoota. No si guddisa. Isumaan jiraan. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Atu ni barbaadda. Yeroo takka giifti kennaa fi ijoollee mee birri Yesuusin malee birri qabalee jedhe giifti kennaa birri qabnu jira Yesuus malee dhabne. Ani illee isa dhaqadhaa waan. Ani illee isa dhaqadhaa meeqa mucaan kun kadhaaf deema. Anoon namne maal? Anoon namne qaba hunda qaba. Atu dargaan kadhachuu jirta qoy dargaan kadhachuu jirta aboo waan kennaa isinillee an kun dhibba tokko isa dhaqadhee jira. Kun maqaa isaatiin. Kun
barakaa san keessa waaqayyo siif haa ta'u. Wayyoo. Argatte. Leenca afaan buute har'a dhufte yaadde. Ani sababa lama kenneeraaf ustaaz. Kannaaf Sababa lama kenneeraaf. Kunnola 223 siif haa Abbo ta'u. lama lama miti birri kuma takka buusaa fi mucaa Yesuusiin Oh, malee si birriin buusa. qabu jira. Birriin qabu jedhee nu kadhachuu dhufe. Akkasumatti taa'e har'a koma sii galchina. Ababaa miti. Ababaa miti. Kuma sii galchina. Koma sii galchina qowe kan dubbatini goobasii kiyya maali. Waan kadhattan wangeelaa tokko nama isin kadhate nama isin kadhate dhoowwatinaa jedha. Wangeela kayo nama isin kadhate dhoowwatinaa jedhe. Sagalee waaqayyo. Buufattee lubbuu keetti yoo hirriste maal bu'aa sii qaba reedha. Gamme. Gamme. Yesuus malee birriin qabuun jenneeti. Yesuus malee birriin qabuun jenne. Utuu waan qabdan hundanaa laattan iyyuu. Amma ayyee deebise waan sii kan hin deebistamu waan sii kan hin kan. Musliimonni fooloo nan godhina. Amma si follow jenne birrii amma sii kan kana deebise amma. Homaayyuu naan laatinaan hin barbaadu ani qaba. Na hin qabuun jenne amma goobasii dhufte hin qabuun jettee Yesuus malee birriin qabu jettee. Birriin maal laa godhanaaf? Birrii moo Barbaacha makiina hin kun deemne. makiina nyaata sii kana tiktokii dhagartee sii jawwaala telefoona sii bita. Yesuustu sii bitaa dhufe dukkaana si geessee telefoona iPhone. Nuti isa kana telefoona kee miti utuuti warqee fi albuudee kuma kanaan haala. Ayidoole jibanii dhufee isa kunnee bar. Isa namaan rukkutame nuti akkuma wakka maata diinutu daanuma sana waanuma dalayde si dalayne. Bare. Achi hojii dhiisee bahee jettama oguu jettu amma kanaati. Ati maaliif himatte ati maali? Yesuusiin malee birriin qabnu maal jette dura? Ela isin iyyuu jechaadha. Qabna warri jettan iyyuu deegaadha. Hiyyeessa. Homaan qabdan. Dhaabannaan sii kan inni kuno. Waan lama Baanaan sii raafuu kennine qabu siin kennine kun. Dhaabannaan ijoollee islaama galatoma bakka dhibbam shantama sii Ati kutte. sooressaa ofiin jetta garuu Amma deegaadha. gamme garas deebina gamme garas akka dhiiraatti fooni Amma gara amantii adeemina. Deebi. Waa si Itaalii gaafatan. oolu turani. Gamme Addaan miti qabeenyi hoo maa fayyidaa aboo qabu? addaa miti sii kan inni birrii waan inni fudhatteeti nu dhaggeeffadhu qaama. Maallaa godhatuuti waan addunyaa kana Sii godha keessa baafadhuuti daabboo takkasii bita daabboo shanfaa jaasii bita shaayii. Isa moo yaadhee bulaan jira, uffadhaan jira. Isaa waan fuutee hin qabuun jenne birrii hin qabuun jenneeti. Kan namaa kennu hin qabu Kan namaa kennu. Eega. Ammaa sii kan inni hin fe. Okay, amma Ofii sagalee waaqayyoo sii kan inni birrii sii kan inni sagalee waaqayyoo sii kan inni wangeela sii dubbisna dhaggeeffadhu. Amma dhaggeeffadhu. Inni hin deebisne. Amma bareeda. Wangeela ni amantaa? Maanni amantaan jireenya inni. Waaqayyoon kan kee akka jedhu ijoollee dingilii fudhadhaa jedhaati ni amantaa? Maal Muhammadiidha waaqayyoon keenya. No, single Mamadi, waaqayyoon kan kee Mamadi miti nin beeka. Waan si jedhe waan si gaafadhe qofa na deebis na gaafatte teessaatis. Akka dhiiraa waan si gaafadhe yoon si gaafadhe gaafii nan gaafatin deebistee tuuta na gaafatte. Waan bilkinnaa kana haasa'u. No, anaa miti. Mee na dhaggeeffadhu ka wangeela kee seera lakkoofsaa 31 gartee 18 irratti ijoollee dubartii dubrummaa dingilii qabdu museedhaan qabadhu ofii keetiiti waliin ciisii jedhaan. Ati ishee dirbummaan qabnee fuutaa sila. Maal anas ijoollee na dhaggeeffadhu ka. Maal isin afaan jira matis na dhaggeeffadhu ka taraa. Mee makiinaa irraa qabnee fuuta taanaani. Suuta dhaggeeffadhu mee. Na dhaggeeffadhu waan si jedhe ka. Atis na dhagee kanatti dubbatte. Dhiira Museedhaan mucaa duba. Okay, egaa dhiirtee dhabde mucaa dubartii si gara jirtan dhiibaa wajjin haasaa cufadhu ayyeeti gammee koo. Nagaan si birrii hanqa fudhattee sanii hojii boru kootu siif dabalatan bira. Anuu sinii laadha. Deem. Keessaan kottaa sinii laadha. Banziilaatti naqadhu deemi keessa. Wayisaa keessaan kennu beekani. Keessaan nu kannita. Amma wangeela ni deebistamu hin deebistu moo ni gabbuuta. Wangeela dubbadhuun jedhema. Ayyoo ustaad. Isa kana humna isaatti ol ta'uu danda'a wannaa gaafadhaame. Yesuus waaqa qabamu hin qabu kan jedhu san gaafadhaame. Ennummaan haa dubbata. Okay, si gaafadhu gammee koo. Na gaafadhu baay'een sin barbaadan ture hin daa'u. Ayyee gobas. Kunoo asiin jira wallahi na gaafadhu achi booda si gaafadhaa waan jedhu. Amma qubna garatti deebina. Ayyee ishee gobas. Uummata adda. Okay, qubna gara deebine. Waan jedhee. Qubna gari deebi'e ustaadu qubna gari deebi'e jedhame. Deebitee? Deebine yaa bakka waa walii elaa yeroo dubbattu hubachuuf hubachiisuuf dubbadhu. Abshir. Yes. Atis hubachuuf. Okay. Yeah. Anaan immoo na hubachiisuuf yoo dubbatta ta'e yeroo walii ilaannee haasa'uu dandeessa. Ayyee waan jedhu Yesuus Kiristoos waaqa ni qabu moo hin qabu?
Yesuus Kiristoos waaqa ni qaba moo hin qabu? A ni qaba, B hin qabu. Gaafii ijoollee kutaa tokkootiin si gaafadhee beeki. Kan keejiiti. Keejiyaa kiringaardeen. bilbilan irra gale. Gammee Hayyee waan jedhe Yesuus yookaan Yesuus Kiristoos or Jesus Christ waaqa ni qaba moo hin qabu? A ni qaba, B hin qabu. qaba. Goobas harkadhaaf bakka wallaahi laziim goobas goobas. Hundi keessan jabachabaa. No itti faamite Itti anuma faamite jechuun dabali. manni hundi jala harka rukutu jira. Bar nama meeqa seete waldaa takka waldaan akkanaan argamu yoo Taasisi. kuma takkaa namni kuma takkaa fi 800 walitti qabamee taa'ee nama argama. Waan siin jedhe deebistee waldaa 10-15 ta'a jechuudha. Waan siin jedhe baay'ee deebiste. Kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa qaba. Ati waaqa Yesuus san waaqessita moo Yesuus waaqessita? Jalqaba sin jedhe Jalqabatti sin gaafanne. macaafni Please qulqulluun qomna gartaana. Lallabatti ani Adda lallabatti addaan see addaan masjidan jiru waldaan jirtu atis. TikTok irra jira hawaasa irra jira okay? Akkasimi TikTok irra jira waldaan jiru masjidan jirtu masjidan jiru. Waliigalee community way keessa jiru. TikTok irra ummata dura jira ummata amantii adda addaa qabu. Kanaaf Yesuus waaqa qaba naan jette Waaqayyo Yesuus san waaqessita moo Yesuus waaqessitaati? Addaa miti gaafa jedhee akkaan fadheen haasaa dhaggeeffadhu jechuu warra. Gara fadheen deema. istaak godhee ture. Okay, deebitee? Nagaamai. Hin dhaga'ame. Waan jedhe dhageesse? Yesuus Kiristoos waaqa qaba moo hin qabu jettee bakka na dhaggeeffadhu. Naa deebiste san. Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu jennaan A ni qaba, B hin qabu jennaan ni qaba naan jette Aadha. Waan sin jedhe lammaffaa deebee waaqa Yesuus Kiristoos qabu waaqa isaa san waaqa Yesuus san waaqessita moo Yesuus waaqessitaan sin jedhe amma? Yesuusin waaqessaa. Waaqa Yesuusis na waaqessa. Okay, ragaa naa kan Yesuus naas waaqessaa waaqayyoo kiyyaas waaqessaa kan jedhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1. Okay, siifin dubbisa. Naas waaqessaa waaqayyoo kiyyaas waaqessaa. Anatti amanaa. Abbaa kootti Ansaan siin hin amanaa. jenne natti amanaa ansaan siin hin jenne bar. Maal waaqessummaa inni ree? Waaqessuu jechuun jechuudha hiikni qabu. Kadhachuu sagaduu fi isaaf bulu waaqayyo Yesuus Kiristoos anaas waaqessaa abbaas waaqessaa jedhe. Amanaa fi waaqessaan. Okay, dura kanaan jette meera dura kanaan jette. Okay, qaamni tokko Yesuus waaqa Yesuus okay Yesuus ati waaqa ni qabda moo hin qabdu? Qaba. Waaqni kee eenyu? Waaqni koo abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyoo tokko. Okay, goobas waaqayyoon Yesuusoo eenyu? Abbaa. Okay, allaqe. Yesuus abbaa qofa waaqa jedhee qabaami? Eeyyee. Abbaan san waaqayyoo guutuudha moo waaqayyoo irru? Abbaan waan hundumaan guutuudha. Guutu. Abbaa san malee waaqayyoon biraan ni jira? Waaqayyoo yeroo jennu nuti abbaa ilma hafuura qulqulluu No tokkummaatti isin jenna. waan isin jettan hin barbaadu waan wangeela waan Yesuus jedhe. Wangeeluma jedha. Waaqayyoo abbaa malee waaqayyoon biraan ni jira? Hin jiru. Goobas. Hafuurri qulqulluun waaqa? Eeyyee waaqa. Hin jiru naan jenne abbaa malee? Hafuurri qulqulluun isa hafuurri waan takka dhaggeeffadhati. Waan takkaa miti. Amma akkam naan jette? Maaliif qoyka? Qoy sitti nima. Eeshi. Itoophiyaan mootummaa qabdi moo hin qabdu? Mootummaa hin qabdi abiyyiidha muummee ministeera biyya bulchu. Waliigala. Muummeen ministeera abiyyiidha. Mootummaan naannoo Itoophiyaa immoo afurtu jira. Isaan kun hundumtuu maal jedhamu? Mootummaa jedhamu. Mootummaan ni jedhamu waaqa. No, paartii bilisiginaa jechuun okay waaqayyoon keessan akkasii muummeedha qaba, itti aanaa kutaa qaba akkana qaba jechuudha. Nafichisiisi. Nafichisiisi siin jedha. Maqaadha. Waaqayyo jechuun maqaa sadan isaaniif tokkummaadhaan kennameefidha.
Si galee? Eenyu kanneef? Eenyu kanneef? Waaqa sadii jira otoo hin taane Eenyu kanneef? Eenyu maqaa kanneef? sadan isaaniif tokkummaatiin kennameefiitu Waaqayyo jechisiisa. Eenyu Malee kanneef? abbaa Eenyu kanneef gurbaa? Eenyu kanneef? maqichi kanuma isaaniiti. Eenyu kanneef maqaa kana? Eenyu kanneef? Ahaa. Waaqa rabbiif eenyutu kenne maqaa? Nam tokko hin kannine. Isa kanaafis namni tokko hin laatamu. Yesuusiif eenyu kanne? Yesuusiif eenyu kanne? Maal? Waaqummaa. Waaqa ta'uu isaati macaafa qulqulluu Eenyu kanne? Okay, ofiisaatii Waaqayyo eenyuyyuu laatuuf. Waaqayyo abbaaf namni waaqummaa kanne ni jira. Eenyuyyuu isaaniif hin laanne garuu Isaan jedhu waan siga Waaqayyo abbaadha. Na dhaggeeffadhu gammee koo maal taate waliin deemu. Na dhaggeeffadhu ka. Waaqayyo abbaadha. Waaqummaa namni kanne gooftummaa aaboo namni kanneef jira Waaqayyo abbaaf. Ansaati aboon hundumtu guutummaa guututti. Goobas. Yesuus Kiristoos yoo aaboo fi aangoo eenyu kanneef? Abbaatu kenneef. Abbaafoo eenyu kanne? Kee deebinaay eenyuyyuu laatuu fi Miskiina jechuun Yesuus. Okay, amma fakkeenyaaf qalama hin qabu qalama kana atiin naa kanne ani fudhataadha atiin naa kanne ati namni sii kanne hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos miskiina jechuudha. Ha guyyaa keessaa kan namteef jechuudha miti. Situ jedhe. Okay, Yesuus Kiristoos aaboon waaqaa fi lafarra naa kan namtee jedheemi. Guyyaa keessaa qaba moo duraan qaba? Durumaan lafti kunis samiin kunis isaan uumamte macaafa qulqulluu. Aan uumama siin hin jenne ebbo. Gooftummaan Waaqayyo abbaaf namni waa takka gooftummaa aaboo humna kennuuf hin jiru. Yesuus Kiristoos waaqaa fi lafarratti aaboon naaf kan namtee jedhe guyyaa keessaa kan namteef moo duraan qaba? Aaboon naaf kennamtee jedhe Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kana ergamee dhufe. An ergaa sin gaafanne gurba guyyaa keessaa kan namteef naaf kan namte jedhe moo nin qaba jedhe. Hin kutini dhaggeeffadhu. Aboo kan kenneef sitti maan jira? Abbaan ilma isaa ergate biyya lafaa kana irratti. Ergaa irraa sin gaafanne baran ergaa sin gaafanne gammee ergaa eenyutu ergame sin jenna. Yaa goba lallabatti seeni kan lallabatti gaafii deebisaa waan jedhamuuf haasaa hojjechuun addaa barachuu communication. Yoo nama cimaa taate hin dubbatin. Cimaa fi laafina miti. Si ati cima jedheetiin sirraa barachuuf waan si jedhe Waaqayyo abbaaf namni hin barata taanaan moo dhaggeeffadhu qaba. Sitti maan jira namni jechuun lallaba hin lallabin waan si amma fakkeenyaaf sin baasudha sin gaafadhu dhaggeeffadhu hin jeeqin ka nama hin jeeqin ka sin baasu gamme maal taate normaalitti haasofina. Waan si gaafadhe malee yoo namni maqaa keessa gaafate. Dhageera. Maal jidduudhaan waa gaafadhaani. Gamme kan isin jedhe muutiin qabatin abumwaas muutiin qabatin jiddumaa waa darbadhe wanni jechuuf gamme kan isin jedheen na dhaggeeffadhu mee hin deebisa dhaggeeffadhu mee hin jeqiniiti yeroo takka dhaggeeffadhu akkin isin jedhe Yesuus Kiristoosiif hojiin naa kenname dubbiin natti kenname abboommiin natti kenname aaboon naaf kenname gooftummaan isaaf kenname wanni hundi isaa isaaf kennamee jedha macaafni jechuudha. Yesuus waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabnetu kennameef. Wanta inni hojjeteef gatiitu kennameef. Waan inni hojjete sin gaafanne yaa abbo. Gatiitu afaan Oromoodha. Waan inni qabutu kennameef immoo waan hin qabnetu kennameef. Inna keessaa mi gamme? Hello. Hello. Inna geenya moo? Ammasitti haasaa daqiiqaa lamaan tokko hojii xinnoo isheen argadde dhiifamu. Ayyaa daqiiqaa lama hin deebi. Hin bu'u moobaayilii asumaan kaa. Deemiti deebi. Waliin haasaa. Waan isii sana naa gaafadha addaa muka jedhu kaname. Waan inni qabutu kennameef immoo waan inni hin qabne kennameef. Wanni inni qabu yoo kennameef jedhani akkamitti wanni namni qabu akkami fakkeenyaaf Abuu Mu'aaz funyaan qabdan. Akkas.
funyaan duraan qabdan funyaan kanatti nam tokko sidhi dhufeeti awwaltu Abu Mu'aazii funyaan kenneef yoo jedha amma namtu fudhata sammuun nama fudhata kun. Hin fudhatu fakkeenyaaf eerfoon ofirraa qabdan awwaltu kenneef hin jedhamu. Akkas. Hin jedhamu isin galtee waan hin qabnetu namaaf kenname. Yesuus Kiristoosiif kenname fakkeenyaaf hojiin abbaan koo anatti kennee jedha Yesuus. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 36 yoo kaafne dubbifne hojiin abbaan koo anatti kennee jedha. Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 49 abboomamee dubbachuu jira malee an dubbiin kun dubbii ofii kootiin dubbachaa jiruu miti jedha. Ammas ammoo hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 36 irratti Yesuus Kiristoosiif gooftaallee isa godhe Waaqayyoodha, Masiihillee isa godhe Waaqayyoodha jedha. Hojii ergamoota boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti ammoo hafuuraaf humnaan isa dibee jedha. Waaqayyootu hafuura qulqulluu fi humnaan isa dibee jedha. Eenyutu isa dibe? Hafuurallee keessaaf kenne eenyudha? Waaqayyoodha. Macaafa keessatti yoo dubbatu ilaa gabrichi koo inni ani fuudhe inni ani ol fuudhu isa kana ani hafuura koo nan kennaafi jedha. Hafuura koo nan kennaaf jedhee Waaqayyo dubbataa jedha Yesuusiif jechuudha. Hafuurri isaaf kenname, hojiin isaaf kenname, dubbiin isatti kenname, aangoon isatti kenname, waan hunda isaatu Rabbitu naa kenne jedhee dubbata. Waan inni qabu kennameef waan inni hin qabne kennameef isa kana naaf adda baasa. Muutii qabadhee jira. Addamu. Hello. Addamu muutirraa kaafadhu. Addamu. Inni muuti cichee jira. Siinaa fi tana gaafadhaa yeme. Siinaa fi. Kam jirtu? Walumaanuu galatoomi. Thank you. Welcome. Manaa dhufu. Sisimanne. Kam jirtu? Gaarii xiqqoo madaamii jiran jira. Oona waan jedhifama. Abshir. Gaafii ustaadaa dhageessee? Nageenye amma na waamteessitti madaamii bira deemedha. Okay, waan jedhe Yesuus Kiristoos aaboos aangoos gartee dubbiin Waaqayyootis hundi isatti kannamtee isaaf kannamteemi? Eeyyee. Waan qabuutu isaa kenname moo waan hin qabne? Waan inni qabu isaa kenname moo waan hin qabne kennameef? Hin qaba duruma waanuma qaba. Hin qaba Waaqayyo waan dhabe hin qabu. Aaboo fi aangoo duraan ni qaba Yesuus. Dhiifama guddaa deebi'eera. Eshi. Okay, gurbaa kana deebinaa jira kanne. Waan sin jedhe aaboo fi aangoo fi dubbiin Waaqayyoo kan itti kennamte hundi gartee masii Waaqayyoo isa godhu kana hunda Waaqayyoon waan inni qabuutu isaa kenname waan hin qabne kennameef gamme. Ila waan hundumtuu kan Waaqayyooti, kan Waaqayyoo abbaati. Naagale. Biyya lafaa kana irratti Yesuus Kiristoos immoo ilma isaa ta'eeti ergame. Gaafa ergamu immoo hojiin itti ergame hundumaa fiixaan baaseera jedhe macaafa Yesuus Kiristoos. Gaafa inni fiixaan baaseera jedhu maal jedha? Amma jedhe Islaammaa ituu aboon hundumtuu duraan isa harka ture Yesuus gara biyya lafaa dhufuun isa barbaachisu ture. Waan jedhe akkas hin jenne bar. Waan jedhe aaboo fi gooftummaan kennamteef san waan qabu kennameef moo waan hin qabne kennameef? Waan kan abbaa isaatii garan deebi abumaas nama turtani khotte ri kan sinifaatu ture gan siame ma khotte bo de qala ma gidduu seenini meero takka gidduu seenini gamme gaafi kana deebise gooftummaan Yesuus lafarratti duraan qabu ture waaqarratti gooftummaan lafarratti waaqarratti naa kennamte jedhe dubbiin Waaqayyoo gartee itti kennamtee dhufe kun hundi waan gartee inni qabu guyyaa keessa kennameef moo waan duraan qabuutu kennameef? Wanta inni kennameef kan jedhamu waan hundumtuu kan isaa ture. Aboo kan eenyu ture isin hin jenne baran waan kan kee namni kamisi kana waan kan kee kamisi kana waan kan kee kamisi kana namni Addaamii fi Hewaaniin kan eenyu turan. Addaamii irraan jiru gobazi waa Hewaan irraan jiru waan siin jedhe. Sababa inni naaf kennamteetti jedhuu fi namni Waaqa jalaa beetu. Waaqa jalaa bee. Waaqa jalaa. Aboo waan nama raasa'utti hin jiru Iyesuus tokkicha raasa'u jira waan jedhe
gooftummaan aaboo fi gooftummaan lafaa fi waaqarra kennamteef waan qabu kennameef moo waan hin qabne kennameef. Akka nama gaafa akka nama hubachuuf jedhutti dhaabbadhu dhaggeeffadhuuti ergasii nama jala si gaafachuu jira miti uummanni si dhaggeeffatu waan qabu hin qabne naan jedhe ka maal taate goobasi. Maaliifin A fi E dhaan hin xumuramu macaafni qulqulluun? Gaafiin akkasi ka jedhii deebisi gartee dhuga jedhii deebisi soba jedhii deebisi dhaggeeffadhu gaafiin gosa afur akka itti barannetti waraqatu biyya lafaayyuu eeyyee fi E dhaan hin xumuramu. Afaan Oromootii miti Yesuus Kiristoos eeyyeen dhugaadha soba eeyyeen gaafii gaafatanii Yesuus numa deebisa akkasitti. Yaa barsiisa jireenya bara bara galuudhaaf maal goona akkana godha uma jedhan waan sin jedhe wangeela Yesuus Kiristoos gaafa daqiiqaa guddaa goobasi atu jette kamaa jedhere eeyyee fi hiina maan deebisne waan sin jedhe ati mootii Israa'elii gaafa jedhame nu dhaggeeffadhu atu jette kaa jedhe sababiin isaa ibsa barbaada Yesuusin ibsa barbaada na dhaggeeffadhu ka ibsaa fi na ibsiin hin jenne dikshineeriidha himete kana ibsitu waan sin jedhe Yesuus Kiristoos gooftummaan waaqummaan lafarra naa kan namte jedhamu jedhu. Isa kiristaana dadhabaa barbaadaati. Normaalii asoo innaan jenne maaliif jeequu barbaadde? Rikeerdi godhaa lafa labsiisaa. Aboodan maa sodaatta akka dhiiraatitti deebisika waan siin jedhe. Haasawuun barbaaddu. Taaksii dalagachaa taaksii keetii dalagachaa taaksii dalagachaa. Si kadhachuun dhufee. Na baasuu dandeessa garuu dhaggeeffatta taanaan hubachuudhaaf. Waan si gaafadhe afaan Oromoo siif hin galu afaan kam sitti haasawin Amaariffa moo Ingiliffa moo Soomaali Kiswahili afaan kam sitti haasawin namee filadhu. Afaanuma natti haasoftuun afaan Oromoo si galu siif hin galu afaan Oromoo afaan kam beekta kan biraa. Dhaggeeffadhume maaliif hundumti keessan haasawoo duwwaa taatu. Dhalli namaa tokko dhaggeeffatee ka'ee deebisa. Suuraa qabu si hojjaa. Sammuun kan namaa laatame. Gamme hin deebista moo hin deebistu? Dibbiniin sii deebisa garuu dhaggeeffadhu. Si gaafadha gaafii xiyyaa dhaggeeffadhu kallattiina yoo waa dhaggeeffatte namni gaariin jedhan barataan gaariin waa nama waa dhaggeeffatu. Gaafii jedhan gaafii gaafatan for every question there is answer jedhan waanuma gaafatamu hundaaf deebisaa jira jedhan yoo gaafiin sii gale deebisaalleen achi keessa jira parsantiin irra hedduun waan siin jedhu Yesuus Kiristoosiif gooftummaan waaqaaf lafarra kennamteef moo hin kennamneef? Kennameeraaf. Goobas waan qabuutu kennameef moo waan hin qabne kennameef? Amma jijjiiree lallabi gaammas akka nama waldaa jiruutti lallabeeyyee hin jiru akkas lallabuun tiktook irra. Waan duraan kan isaa ta'e ammoo deebi'ee aboo biyya lafaa kana seerratu jala galeetu kennameef deebi'ee. Ragaa akkas jettu naa kenna waan kiyya ta'e sana waan kiyya ta'e sana naa kenna waanuma kiyya ta'e saniin naa kenname. Ragaa wangeela kee kunoo amma pheenxeen siitaa ragaa. Waan kiyya ta'e naa kenname kan jedhu duruma ragaa daminaa sa'inka maalati boqonnaa ragaa no lallaba keetii miti asirraa naa kenna. Maal kan jedhu? Waan kiyya ta'e aaboo fi aangoon kan kiyya ta'e tunaa kenname. Maali? Caaffanni waanuma afaan koo keessaa baafadhu jedhee macaafarra ittiin dabalina maaf kijibda maaf na kijibda kan isaa akka inni fudhate siifan ibsa garuu waan ibsa kee maalitti godha sagalee waaqayyoo ana hin dubbifadha maa ibsa kee maalitti godha ragaan sii fida malee waanuma afaan koo keessaa baafadhu maaf eega kijib dubbiin afaan kee keessaa na dhaggeeffadhu faalalab taaksii oofachaa gurra nuun jeeqini waan siin jedhe dubbiin afaan kee keessaa beesan dubbii dhugaati moo soba. Waan ani siif ibsaan jira ammayyuu soba miti. Naa ibsi jedha dubbiin ati dubbatte san waan isaati kanaan jette san dubbii dhugaa dubbatte moo dharaa dubbatte ati gamme. Amma gaaffii tokkoon si gaafadha ati naa deebistee quraana kee anaa baasta. Gurba kana deebisi siif hin baasa waan sin jedhe dura deebisi. No asin dis dhaggeeffadhu sii deebisa ishii sii deebisa gaafii kana deebisi dura dhiirti hin miliqin deebisi hin danda'u jedhe takkaa deebisuu hin danda'u jedhe uummata irratti hin beeku jedhe. Nan danda'a nan beeka waan nan beekutti. Hin beeku jedhe akkasi gaafata hayyee waan jedhe aaboo fi samii kanaaf dachii kanarraa namni gaafii tokkitti ana dadhabee daqiiqaa 18 akkanuma zooru maali gamme wallahi waan siin jedhe. Yesuus Kiristoosiif ani waaqayyoo gooftummaa fi aaboon kan namtuuf hin waaqessu.
hin waaqessu. Ati dhiisuu dandeessa silayyuu ati Akkuma digrii laatamneef. mana barumsaa Ati dheedhanii digrii qabu laatamneef qaama silayyuu. sii kennu mana barumsaa digrii sii kenna. Obbo Gartee ati laatamneef silayyuu. na dhaggeeffadhu. Yesuusin Ani waaqessuun Yesuusilleen Abrahaamillee Museelleen Wangeelarraan sitti hima warri dhaggeeffadhu biyya mee. lafaa jirulleen Waaqayyoo gartee Dhaggeeffadhu. gooftummaa qaamni tokko kan nuuf sartifikeeta kan nuuf hin waaqessinu jedha Jira. hin waaqessinu gonkumaa. Yesuusin waaqessuun yoo sii laatame bichaadha kanatti yoo Si carraasaa dhaggeeffadhu mee osoo aqli as galeeyde mee nama dhaggeeffadhate taaks makiina marii akkana qabdee aqli hin jedhabra mee makiina irraa bu'in hojjaasaye warri abbaan naaf kenne gara koo dhufeeraa jedha. na dhaggeeffadhu waan si Abbaan yoo gaba mee si dhaggeeffadhu laate. nama dhaggeeffadhu gurbaa Abbaan yoo maali si mana laate kana taaqaa jeeqe kana wanti lafa akka keessa dubartiidha Yesuusin faarfattaati. gurbaa Yoo mana maa laatatte jeeta taaqaa kana lafa keessa makiina Yesuusin oofuu malee faarfatta. sammuu kee kana oofi mee sammuu kee kana wajjin oofi makiinaan oofini Siif hin laatamne wangeela waan Yohaannis siin jedhu boqonnaa kuni ja'a kijiba dubbisi. keeti kuni Warri kijiba waan abbaan naa Yesuus laate hin gara jedhin koo dhufaniiru ani immoo firraa isaanii nuuf wedhe. na dhaggeeffadhu lallaba waldaan jirtu makiinaa keessa Ati jirta dhaggeeffachaa jirtu suuta waan gatta ta'eef. waan siin jedhe Maal seete? Waan ani foon hin waaqayyo dhufe, na dhaggeeffadhu sammuu keessan keessa furri hin jiru waan ta'eef. nama dhaggeeffadhu ka arrabsu dabaltee amma kun. kun amantii keeti arrabsi waan feete jedhe Yesuus saree Hin hamaan jedha arrabsu. na arrabsu jirta okay na Maal dhaggeeffadhu saree kan jedhummaa? Saree kan Jechuun- jedhummaa quraanadha. na Dubartii saree farree. dhaggeeffadhu waaqayyoon kan kee Quraanni maal dubartii jedha? kanaanin Dubartii dubartii saree kanaanin saree jedhe farreen dhaggeeffadhu mee na dhaggeeffadhu Laata ka xureessu jedhe. na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu ka maa naman dhaggeeffan akka dhiiraa goobasi why don't you be like smart man maal akka dubartii akka maraattuu saree gartee waa lafa hidhaniin ta'e nama dhaggeeffadhu Annaman ani gobbaruu yoo na na dhaggeeffadhu dhaggeeffatte sin dhaggeeffadhaa. yoo jeite nama sirra beekuu jira nama dhaggeeffachuu hin dandeenye maraattuu yoo taate amaanuel dhaqe tiktook irra banattee hin taa'in yoo nama hojii haasa'u daayiloogii nama hojii noormaalii haasa'uu dandeesse haasawe yookaan waldaan jirru waldaan akka feete waldaan firiidoomi dimokiraasii akka biyya faranjii qullaa utaalta yoo feete dimokiraasiin waldaa keessa jirti karaarraa hin jirtu waan sin jedhan dhaggeeffadhu waaqayyo na dhaggeeffadhu waan si jedhu ani waaqayyo aaboo namaa kennuun waaqessa malee waaqayyo aaboo fudhatu waaqessu dhuga moo soba Mirga keeti. akkas waaqayyoon ani waaqessu na dhaggeeffadhu siifin hima waaqayyoon an waaqessu dhaggeeffadhu gurraan qaceellotti waaqayyoon abuu mo'aas waaqessu waaqayyo aaboo yesuusii kennu malee waaqayyo aaboo fudhatu miti maaliin sin jedhe Mirga keeti. maaliin sin jedhe Mirga keeti hin jedhe dhaga'eera. bitan jenne dibar bitaa mirgan jenne maaliin sin jedhe man abu moaz okay ati ka waaqessuto ani waaqayyo yesuusiif aaboo kan saniin waaqessa malee kan aaboo fudhaten waaqessu ati kan aaboo fudhate waaqestaami akkas kiyyaa caala akkas miskiina Ilma waaqayyoos na waaqessan. ilma waaqayyo Na waaqessa waaqayyoon ilma qaba qaba eenyurraa dhalche dandeettii isaatiin dhalche. Waaqayyo eenyurraa dhalche dandeettii akka yeroo dhalche sadii amma jechuun afaan ilma yeroo jennu akka sadiitiin beeka akkaan itti baradheettis ilma jechuun tokko ka qunnamtii saalaa gootee dhalchite tokko ka guddifatte tokko gartee kan uummatte jechuudha. Kun immoo isin immoo hin beektan. Nun immoo sadeen kana naayim sadeen kana keessa hin beektanii. nun immoo ilma arfaffaa beenna gaa. Ilmi afraffaa kami? Sati jette irraan ala ilmi jira. Okay kami. Gola Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa eege dubbisi. Jechuun naayim afaan jechuun ilmi gosa sadii three type of the sun akka itti beeknu ilma kan jedhamu. Irraa utuu hin taane. Na dhaggeeffadhu kaa. Waaqayyo. Aadamis foonii fi dhiiga. Na dhaggeeffadhu kaa. Maal ati sun dhaggeeffadhuma duwwaa taate. Ilman carraan si kenna ilma waaqayyo ilma qabaa naan jette. Nan taajjaba wallahi ani yeroo sittaas ilmi namni eenyu taajjaba mee nama takka takka silaa ol neennee carraa kanneen eenyu kofalanii namni dhibbina kofaleeti namni kumaaf dhibbi shan si kofala na dhaggeeffadhu akkasiin jedhe duuka buutota keeti misaanii na rakkoo na dhaggeeffadhu eena akkasi beeyna goobas beeyta ka alhamdulillah na dhaggeeffadhu waan jedhe waaqayyo yesus ilma billaanii duuba nun deebisu na dhaggeeffadhu kabbo yesus ilma waaqayyooti misi biratti ilma waaqayyo ta'e ilma waaqayyoon jaartii irraa dhalche moo ilma waaqayyoon guddifate moo ilma waaqayyoon uume sadeen kana keessaa kami nun isarraa adda ilma waaqayyo hin deebisu bara abadan pheenxuma gaafii kana deebisu yesus kiristoos ilma waaqayyootti amante ilma waaqayyoon jaartii niitii irraa dhalche moo qunnamti saalaa godhe ilma waaqayyoon guddifate namarraa fudhate ilma waaqayyoon uummate sadeen kanarraa kami
ilma waaqayyooti. Garuu Yaaruu garuu garaa fedhe irraan si deebi'e. Yoo waa barumsa barattees irraan si deebi'e. Badaan kanarra Ilmi feetu kaa afuraffaa giddii bakan keessan quraana namni tokko ol An quraana siin jedhe mee yoo namni gurba namni karaarra dhufee maqaan keenya walaa borrogu jenne ani maqaan kiyya daraartu jettee obboleettii ta'e maqaa daraartuu ni maquma keenya narageeffadhu. Himaan jira. Yesuus Ilma waaqayyo isa gama ta'e sitti himaa dhaggeeffadhu ragaa jedhu. Okkee si gaafadha siin gaafadhaan kana keessa kan biraan beeku ilma yoo kan biraa jiraate naa himta. Ilma waaqayyoo naan jette. Jettee maal deddeebitan akka dhiiraatti tokko haasa'e zimmii dhiga. Wanti naa dhillende. Deebisu dadhabdee bara. Nama amantii nama geggeessu miti dhiirrumti kamii waa dubbatee kaa'ee dhaggeeffatee. Hayyee Yesuus ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyooti. Yesuus ilma waaqayyooti siin jedheera. Oke ilma waaqayyoo naan jette. Jettee bara wangeerrattis akkas jedha. Siin baruun barbaade ilma waaqayyoo kan jaartiirraa dhalche moo kan guddifate moo kan uummate uumaa isaati. Kami naa himayyee. Kan inni ilma ko jedhee ofii isaatii ragaa ba'eef hin beekan. Eessaa fuudhee ilma godhate. Eessaa fuudhee ilma godhate. Isa waan hin beeku. Dhageeffatu ragaa ba'eef. Ilma waaqayyooti waan hin beekne maaliif ilma waaqayyooti naan jettare. Waaqayyootu ragaa ba'eef. Okay, Yesuus Kiristoos ni dhalate. Yesuus Kiristoos ni dhalate moo dhalanne Maryamirraa. Isa maasii deebi'eera. Eessaa fuute ilma waaqayyoo. Hin beeku naan jette. Hin beeku naan jette gaafii. Okay, ayyee deebis dhaggeeffadhu itti fakka jiru ni beeka jedha hin deebisu immoo jarana jeeqamuudhaaf obsa waa barattanii inni diduu ani bara ummata kanarratti I enjoy them I have fun funny hojii godha because jedhu maaliif erga gaaffii gaafatte gaaffii kee ammasii deebuutti maaliif fira dubartiin dhiiraa wajjin dubbatinaa jedha Paawulos dubartiin dhiiraa wajjin hin dubbattu rifeensa firraa adii jedha abbaa manaa kee gaafadhu jedha wangeelli Paawulosni waldaa keessatti lallabuun hin jiru dhiira jidduutti siin najjama na dhaggeeffadhu ani jenne Paawulos mucaafiin deebise sii miti gamme itti himi wangeelli keenya dubartii wangeela lallabuutti ittiin dhiisu jedhiin dubartii islaamaa malee na dhaggeeffadhu ilma gamme akkas gargaarti feeta gargaarsa feeta obboleettee tanarraa gargaarsa feeta isin jedhe dubartii maa xiqqeessi dubartiin waaqayyo sii deette jettee qaama saalaatiin akkamitti dubartii xiqqeessitaati waaqayyo sii deette dhaggeeffadhu dubartiin waaqayyo sii deesse galata galchiif sagadiime dubartiidhaaf galatoomaa jedhin waaqayyo nu deesse na dhaggeeffadhu dhaggeeffadhu kaamma waan jedhe Yesuus ilma waaqayyoo akkamiin beeku naan jette miti. Ilma waaqayyo beekamaa fi wallaal ilma waaqayyoo ilma yeroo jedhan kan qunnamtii saalaa godhanii dhalchan kan guddifatan kan waaqayyoo ta'u kan bifa kanaan miti garuu irraan si darba hin dandeessu kanas hunda si irrumaan si darba maqaa gartee hordoftoota gartee ifeetiyaatiif fiyyaatiif iteefaatiif fiyyaatiif namni na bira dhufe ni maraata waa barata ni maqaa ni mijaqa takkaashaada qaban iyyi maali mirga qabda waldattuun iyyita waldatti Soduun shaadaan qabannu maaliif shaadaan qabannu nuti seeraan innus garga anlaal nama meeqa wajjin haasa'u jira laal firee intala tana gurbaa kana hafuura tokko qaban nama hafuura wajjin haasa'u jira meena ijoolluma dubartii islaamaa takka taasoo itti dhiira kaasoo itti fida peenteen narraa usiin jedhuun ayye isiin narraa us jedhiin ka intala tana tasi gargaaru isin maaliif xiqqeessi taati intala tanaan us jedhiin ka ayye gammee us jedhiin ka obboleettii teetaa hafuura tanaan us jedhiin tiyya taafoonii tanaan Maali sheefan iyyuutu haasofne siin qixxaanna. Mee usjediin ansi wajjin haasaa moo ishee wajjin haasaa? Sirraa kutte ayyee waan siin jedhu Maariyam ilma deesse mondeenye. Jalqaba mucaa ilmi waaqayyo sii galeera. Ilma hin beeku naan jette naaf hin galle hin beeku naan jette bira kutte ka. Hin deebista. Ayyee dhaggeeffadha ayyee siin gaafa dhus. Okay. Ilma waaqayyo. No irraa si deebe goba dhiira akkamisa gurbaa godha akka uma jiraatan biyya lafaa haadha manaati hojjete gamme normaalitti ni haasa'u reefu normaali haasa'u nenneetti waan nennee miti kana booda sin gaafadhu kana booda nama waa sirra beeku barsiisonni keessa dhufanii jiranii nama dhaggeeffadhu kaa guddifachaadhaa sammuu deebiime keessa addaan jedhan immoo kami ayyee kami inni san
Inni kami ayye? Sadansaarraa adda. Kami? Eh? Kami? Eeyyee akkanitti kami yoo jette baay'ee natti tola siifan ibsa. Waaqayyo matoo Naa ibsi jedhe kami naa himi naa ibsi hin jenne. Himi afaanin kami inni? Siifi maan jiram isaan sadan keen jiru waaqayyo garuu ilaa ilmi qosa inni akkanaati jedhe inni gurraacha inni diiman nama dhalate nama dhalatin naan jedhi ituma deebisi naa ibsi haasa'u ibsi jecha kana ibsi gammee gaafa Yesuusin cuubu ilaa ilmi koo inni dhimmi koo itti raawwatu isa kanadha jedhee waaqayyo tura qabeef. Eenyu jedhe waaqayyo jedhe boqonnaa san? Waaqayyootu ittiin jedhee hafuura yoo boqonnaa san waaqayyo jedhe kan jedhu taate an kiristaanaan siitaa boqonnaa san kijiba sagaleen waaqarraa dhagaamtee jedha kijiba waaqayyo jedhe jedhe hafuurri qulqulluun sagalee eenyuti sagalee eenyuti waaqayyo chaarra biraazeer sagalee eenyu dhagaame gurba manan jeeqin kabajaa qabaate yookaan nagaan na dhaggeeffadhu I'm too serious now you joking around taxi te ofa birri dalagachaa in taphattu asitti okay we don't want to waste time nige dhaggeeffadhu sagaleen waaqayyo jedhamoo sagalee waaqarraa dhagaama jedha sagalee waaqarraa dhagaame sagalee eenyu sagalee abumuwaaz moo sagalee seexaanaati moo sagalee waaqayyooti sagalee waaqarraa dhagaame hafuura qulqulluu keessa seexanni hin jirtu biraas na dhaggeeffadhu listen to me wangeela keessarraa beeka si gadi hin beeku na dhaggeeffadhu gurbaa dhaggeeffadhu sagaleen waaqarraa dhagaamte sagalee waaqayyo jedhe moo sagalee eenyu jedhe sagalee tamtu jedhe hafuurri qulqulluudhaan jedha hafuura qulqulluu gaafa jedhu sagalee xuraan goobasi sagaleen waaqarraa dhagaamte kun ilma koo isa jaallatama kan jedhe san sagalee eenyuti sagalee waaqayyooti hafuurri qulqulluu fidi ragaan akkan yoo sagalee waaqayyooti kan jedhu taate pheenxeemmaan si ta'a islaamani taata hafuurri qulqulluu waaqayyo siin jedheera jalqabatti achi deebiin gurba sagalee waaqayyoon naan jette hafuurri qulqulluun akka wantarra jira hafuurri qulqulluun yesuus irra jira miti Makina kilaashii piif godha isaa dhaggeeffata. Kun gaaffii biraadha. Sagalee waaqayyooti jedha hin jedhe sagaleen waaqarraa dhagaamte sana. Isa jalqabdee xumuri ilma waaqayyoo ta'uusaa kunoo. Jaldeessaa hojjaasaa'uun waan hotta warri akkasii dubartumarraa wayyaa jira dhiira pheenxee tanarra dubartumaa wayyaa dhugaa rabbi. Maaliif jennaan goggoyitu taaksii oofachaa ta'a makiina karaarra ibdura eega gurraan takka dhageetti hin jiru makiina birriisan qofa harka jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beekaatiin uummanummaa naa dhageef akkas godhee bara. Tokko walirra wayyaan qaban isa. Takka fayya wallaahi sumuni parsantii 0. Wayillee fala wayyaa qaba achi tartee kunoo ta'uu usuu diddee dhufte fire. Amma eegesii tana sayyibaatiin waa bikaara irraa hin gaafadha wangeela isii fire. Reefu nustu amman dubbattu firraa muutii kaasti. Abbaa caalii moo wal Fire dubbaddu reefu qaba lakkisa jechaa turtee amma dubbaddu gurbaan bu'ee jira kophaa maa ta'usta. Siyaamu jira dubbaddu. Iyyaasu. Itti fakkana rakkannee bara. Uummata wallaahi nama rakkannee bara. Saasa'uma sila gabaabaa namni kana na iyyisiisuu baate maayikiraafoona na barbaachisa malee akka waa warra baasaraa maayikiraafoona na bita. Kan hin lallabuun as taa'ee. Ayya. Yookiin jarsi kanatti kennaa bakka. Akka. Waalaikum salam. Abbaa caalii siin jenna moo maal jenna gaamma? Abbaa caalii guutuuf sayyaa guutuu. Akkas. Abbaa caalii guutuuf sayyaa guutuu. Hai. Bita eenyu mirga ilmi mirga abbaa jira kaa kunoo. Ajaa'iba. Akkana. Koofiyaa tanatti dabarsee kenniif ilmaaf. Ayyee fire diddee mucaan dubbatu sooreessa Iyyaasu. Maal godhee bititti? Yaa rabbii kiyya. Lallabanne bakka ani ga'e abbaa caaliiti sayyaa itti fufaa bakka. Qalaanis. Waliin sii guuru jira hoolata. Tol guurtu barsi hoolota Oromoo kana kabade kan mana Oromiyaa keessaa bade kana wal guurame. Kutaa Oromiyaa keessaa kabade kana kan mana Israa'elii miti. Warra akka hoolotaa fi ra'ootaa bade mana Oromiyaa keessaa kutaa Harargee fi Wallagga keessaa Shawaa keessaa Gujii keessaa Booran kutaa kudha takka Itoophiyaa walumaa gala bade kana koottaa gara Waaqayyoo
Ani abboomi seera raajota na dura diiguuf hin dhufne seera Musee seera Muhammad takka diiguuf hin dhufne akka itti raawwatamu isanuma isin lallabuuf hin dhufe malee. Ani wangel waan Yesuusin dubbii Yesuusin lallab isin ta Phaawulos hin lallabdan. No. Ani barsiisaan koo Phaawulosii miti. Nabiyyiin koo ergamaan koo Yesuusii fi Muhammadii fi gartee Museedha malee Phaawulos faranjii bar warra Yooropaa bar. Phaawulos ergaa kitaaba kana keessa isinii guute nan lallabdan isin. Ergaa laala akka jedhu dhaggeeffadhaame ergaa Phaawulos dabdaabbee qara qolin mee dhaggeeffadha waan dila kana lallabdan isin akka jedhu laalme ergaa gara warra Roomeetitti ergaa gara warra gartee Qorontoositti ergaa gartee Qorontoos duraatii lammaffaa yeroo lama itti katabeensa sadaffaa faalleen beeku ergaa warra Gaalaatiyaa la ilaha illa dabdaabbee ergaa Efesoon ergaa gartee Filiphisiyoos ergaa warra Qolaasiyaas ergaa Toslooniqee la ilaha illallah lama Timooteos ergaa gartee ammaas lammaffaa sani Tiitos Filiphiyoos Filimiyoonitti ergi la gara warra Ibroota la ergaa rakkana dabda abiyyiin ergaa addunyaa waliin geeku namtichiin akkanuma addunyaa waliin geeku ture gaafas kana natti lallabdanii jiran ani Yesuus akkana jedheen isin jedha isin Phaawulos akkana jedhe ani Yesuus nama jedha Phaawulos namummaa isaa keessa waaqaa jira jedha kan fudhanna jiran amma fakkeenyaaf harmeen tantee dhuftee itifa harmeen tee dhuftee ati waggaa 20 yoo isin jette abbaan kee dhufee waggaa 25 yoo isin jedhe kan fudhatta si rakkisaa bar firee jirtu Irranaa deebi'ee. Nagaa deemtee dhufte reefu nu rakkite guufu amma si yaamna ammaa soofta akkam jirtu ati? Nagaan isin jirtanii? Nagaa niin jira abboo. Waa'ee Yesuus baay'ee si dhibbise maaliif? Naafii amma irranaa deebi'ee ustaas kun. Nan deebisa. Waan jedhe eenyu kiyyaa itifa waan jedhe amma fakkeenyaaf Phaawulosii fi Yesuus wal faalleessanii waan jedhu fakkeenyaaf harmeen tantee itifaa kiyyaati wartee waggaan guyyaan har'aa eega dhalattee fi harma jidduu waggaa 25 geessee siin jetti. Abbaan kan kee dhufee waggaa 20 siin jedha. Lamaan irraa kamtu dhugaa dubbate? Rakkisaami? Abbaanis taatis kadhachanii guyyaa dhalchanii hin beekani? Akkasi. Phaawulosii fi Yesuus akkanaa jechuun fakkeenyuma kanaan isin godhe Phaawulosii fi Yesuus akkasii jechuun wal faalleessan. Kanuma fakkeenyi biraan sii galee akkana jechuudha. Jaljeetiin jira dubbise kun Biraanuu fi Sanyii. Okay, Biraanuun dubbisa. Biraanuu nagaan siif haa ta'u. Birhaan. Sanyii dubbisa Sanyii bira jira. Sanyii nagaan siif haa ta'u. Ameen siifis haa ta'u akkamati. Akkam jirtu nagaa abboo? Jala galata Waaqayyoo. Biyya Faranjii kana jirtaa? Biyyuma lafaarra jira. Biyya lafaa ka biyyi Faranjiis biyyuma lafaati bara way biyya waaqaarra jirtaan jenne bara. Maaliif biyya koo barbaadde? Laa jechuun alaabaa Kanaadaa irra kaayyattee fi jedhe. Moo namarra Shiraajee Kanaada deemta sin jedhe. Ustaas yoo deebii taphateef si Amma. Okay, ayyee sirraa dhiise. Okay, ani kiristaanaa miti ani islaama. Miciyyooti nama cinaan dubbatiin gisee kophaa Dubbatiin si abboo amanu. dubbatu sin jedhan dubbatu cufadhu mee mucaa yookaan si gabbuusna yookaan cufadhu ta'i carraasii kannaa goobas. Sanyii ani islaama akka nabi Muhammadittiin islaama akka Yesuusittiin islaama atoo amantiin kee maali? Akka nabi Muhammaditti islaama akka Yesuusitti islaama yeroo jettu. Ani quraanaatu islaama ta'e naan jedhee ani akka Yesuusiif akka nabi Muhammadittiin akka Abrahaamittiin islaama atoo akka eenyuutu kiristaan. Quraana jechuun dhalatiin dubbistee bartee moo akkamittiin islaama taate? Quraana ammaan baradhe. Afaan Oromootillee waliin dhalan asirratti hin baradhe. Ingiliffaallee asumatti hin baradhe. Biyya lafaa harmeeti yaa asumatti hin baradhe duraan hin beeku. Maal jechuu gaafiin akkanaa? Na kanaaf utuu dhalatiin dura dubbistee. Okay, ayyee dura waan isin jedhu. Okay. Ani islaamaati maali amantiin kee? Kiristaanaan. Kiristaan. Ani quraanaatu rabbiitu islaama ta'e naan jedhe. Eenyutu kiristaana ta'e isin jedheeti? Isa koo kana dura wal gaafannee darbinee. Gaaffii biraa. Deebisiin har'allee kan wal gaafadha. Okay, gaaffii biraan si gaafadha. Ayyee gaaffii biraan si gaafadha. Kana wal gaafachaa turreen. Okay, wangeela ni qabdaaf bira. Amma dhaggeeffadha. Wangeela na soyin har'a. Wangeela ni qabdaa? Qaba amma naan mijatu garuu dubbisi viidiyoo iddoo goote dubbiste. Ayyee anas maal asumarraan si dubbisa maali? Hin banatta. Telefoona irraa hin laal. Telefoona irraa ni qabda moo hin qabdu?
Of biraa yuu qaba. Amma dubbisuutu naaf mijatu malee Okay, bakka naasii deemaa. dubbisa yee boqonnaa seera lakkoofsaa 30 takka waa si gaafadha. Seera lakkoofsaa 30 fi takka. Seera lakkoofsaa 30 fi takka. Seera lakkoofsaa 30 fi takka 17 irraa si dubbisa dhaggeeffadhu. Gaafii kana naa deebista, okay? Akkana jedha Waaqayyo jechuun mata duree tokkorraa yoo dubbiste Waaqayyo gartee waan gartee warra miidiyaan Amaaliqoota akka itti gartee fixe Waaqayyo Museedhaan dubbatee ijaa Israa'eelota warra miidiyaan irratti ba'i kan jedheen Yesu Waaqayyo jedheeni Waaqayyoon waa sii dubbisa akkana jedhee ajaja Waaqayyo amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesi dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesi dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa ofii keetiif hambifadhu Museedhaan jedheen eenyu kana jedheen Seeradha minni. seera kana eenyu jedheen Museedhaan Seeradhaan jedhama seeradhaan. seera kee lakkoofsaan seera kana eenyutu baase Waaqayyo baase moo Musee baase Museen seera Waaqayyootiin deemoo seera ofii baafateen deema akkuma mootummaan abiyyi seera ofii baafatu. Museen seera waaqaatiin deema. Okay, gobas. Okay. Gartee ijoollee dhiiraa ajjeesaa kan jedheen waaqa moo waaqaa miti? Yoo isaan maal godhan jedhe hunda isaa dubbisiin qaba. Ija irraa bahadhaa jedheen dubbisee baran dubbiseetiin jira siin gaafadhe moo wangeela keetiimi? Keessaa kuttee tokko haala teessumarraa teessee fayyuma keessa kuttee haasa'u malee. In kun kutuu jechuun amma ijoollee keessaa yoon jedhee dhaabe hojja seera boqonnaa tokkos dubbise lamaas dubbise sadiis dubbise kutuu jechuun maal jechuu gobasii kiyya waan siin jedhe Musee kan kannee seera kana walumaa galatti haaluu ija irraa kafaladhaa warra midiyaan kanarraa kafalaa fixa ajjeesaa dhiira ijoollee dubartii fixa dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa kan jedheen waaqa moo waaqaa mitiin siin jedhe. Akkas taanaan ati islaama taatee dhalatte taanaan maaliif nama amantaa kana reefu san si gaafadhaa siin nin atis naa deebistaan. Waan si gaafanan yoo na hojjaasaa hin dandeenye tiktookiin dhufin banatee laagaa'utii godhi gali manatti kiiloomeetira 700 irraa fagaadhu. Maaliif? Na dhaggeeffadhu. Waan naa dubbisi jette wangeelii na bira jira dubbisuu hin dandeeyote si dubbiseen si gaafachuu jira. Museedatti akkana jedhama Museedatti Waaqayyo yommus Museetti dubbatee ija Israa'eelota warra Midiyaan irratti ba'i jedheen Waaqayyo ajaja dhaqee Waaqayyo akka jedheen amma ijoollee dhiiraa kan ta'an hundumaa ajjeesa dubartoota warra dhiira wajjin ciisanis ajjeesa dubartoota warra dhiira biran ga'in ka waliin hin ciisin hambifadhu jedheen eenyutu ajaja kana kanneef Waaqayyo moo Waaqayyo miti Waaqayyo sayxaana kanneef moo Allah kanneef moo Waaqayyo kanneef Waaqayyo kee nama amantaa musliimaa hin fudhanne seefiidhaan morma irraa kutaa maaliif jedha Quraan naa deebisi na hojjaaso itti siif hin deebisa gaafii kiniin katabadhayyee maaliif jedhaan Okay, siin katabadhaa maaliif jedhaadha kana naa deebisi eenyu dura si gaafachuu jira gaafii si gaafachuu jira osoo gaafii hin deebisne gaafii jalaa miliquun kan kee maali dhiirummaan akkana si gaafachuun dhufee mini na gaafata deebisi kana si gaafachuun dhufee amma yeroo hunda waliin haasofna maniifatti hin deebistu yeroo hunda waliin haasofna har'a garuu natu dursee si gaafachuu dhufe hin deebistu maa duraan siin gaafadhan jedhin eegaan si gaafadhee keewwata boqonnaan banee boqonnaa dura si gaafannaan an islaamaa atoo maalinnan kiristaan quraanaatu islaama ta'e naan jedhe atoo wangeel eenyu ta'e kana si deebisee naan jette hayyee gaafii biraan si gaafadha wangeela ni qabda naan eenyin qaba dubbisuu hin danda'u dubbisi naan jette ofiif gartee arra hin dubbisu ragaan suma gaafachuu fi dhufeetti eegaan an dubbisi naan jette sirra dubbisee gaafii si gaafadhe jalaa hin miliitu yookaan carraa nama biraatii kanni hin deebistan ani siif hin deebisa amma naa deebisa okay deebisa eenyutu ijoollees ajjeesaa dubartii dhiira bira ciistee ajjeesa dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu Museedhaan eenyutu jedhe isaan siin jedhe naaf deebisi siif hin deebisaan jedhan seera gaafii kabajinatis deemasi fayyaan qabdu wanta akkana dadhabne pheenxee hin dadhabne maaliin gaafadhaan ta'a egaa dubbisee waan jedhe gaafadha mataan kiu gaafii ka islaamummaa si deebisee ta'e diddee asitti as dabaree dubbisee jennaan baadoo gaafa waa baratte kottu yaa jiran wangeela dubbisaa kottaa asuma kanatti hin yaa'ina waan dhageessaniin mataa isin dhukkuba ajjeesaa duula keessatti ni ajjeesnaa barnuti in lollaalu waraana tokko dheeytuuf takka ajjeesu takka ajjeefamu maaliif duula dheeyte maal godhuuf dheeyte nyaata nyaachisuudhaafi dhungochuuf dheeyte lola nama siin lole tokko as kasudhee as kannaafi kijiba yesuusuu nama isa rukkute maaf na rukkutta jedhee maaf na dhoyte
الله لازم ما فري أنا جرتا فري Eeyyen jira. وانجيلو في بلاني كابدا فري وما دبرون ما Laguma kaase nama furisitti deebi'ee. deebi'a gizeen si hojjaa saafurina deebi'a gizee gurbaa waan hin Ani gaafadhe wangeela barachuun nama shaadaa qabachuun dhufe yaa. shaadaa maal Abumaaz. shaadaa hin qabatin wangeela kee baradhu Masas yaafaduun. shaadaa maal qabattaa meeti Lakkii maaliif amma na barsiistee kaate barbaan Waan- baay'ee sirraa baradhe. baga baratte jechuun waan sin jedhe Iyesuus nama jettee ni amantaa akkas akkeeffadha shaadaan qabachuu dhufe haada qabadhu sooketa Shaadaa nama qabsiistu kutaa jirtan. waan sin jedhe Iyesuus nama jettee ni amantaa Ani amma shaadaa qabachuu dhufe. Yesuus nama waaqaa miti ergamaa rabbi jettee ni amantaa shaadaan si qabsiisa Yesuusi Mm. baay'ee jaallatteef gaa waaqa Yesuus kana ayyaanni isaa sirratti haa baay'atu malee. Okay, Afaan keerraan bu'u takka. Cefa imbu ya afaan kiyyarra. Imbu inshallah. Cefa da yefra. Gaaffii nama gaafatte namoonni asirra jiran hundi isaanii fuuldura taasisanidha. Okay, waan si gaafadhu namni si follow sin godhu bulooki si godhan malee. Follow na godhan jedhin manis waan waan sin jedhe waaqayyo Museen waaqayyoodhaan dubartii dubrummaa qabdu hambifadhu jedheen dhuga moo soba Ati dubrummaan jaallatta Yesuusiin hin jaallatta maalidha? hin jaaladha Astaafarallah laazim. maal ati hin jaalattu Ani waan akkasiyyuu dhagayeetu hin beeku. waan akkam dubrummaan dhageenye hin beeytu waan Ani hin jedhu. hin beeytamu hin beeytu intala dubraati moo dubraati miti Ani dhiifama naa godhi amantii kamillee qeequus hin barbaadu. amantii qeequutti jiru amantii qeeqisiin jedhe amantii qeeqi wangeelli kan Yesuusiin illee gadi buusiif poolisiin kaasiin. na dhaggeeffadhu Museen okay maaliif dhufteeti maaliif dhufte reefa gungurbaa jaaso maaliif na qaba jettee usuu didde Ani immoo yeroo sana gizeeti waa takka dudubbattu maqaa Yesuus kana gadaa gadi buustee akka kiiffaa yeroo laaltu. okay wangeela boqonnaa kanaan dubbisa bakka kana dhaggeeffadhu naa deebise intala dubrummaa qabduuf hin qabne wangeellee kamitti beekanii qabatan keessaa fudhatan akka jedhu gartee gizee dhayxee duultuu ama gartee jara san irratti dubartii dubrummaa qabdu ofii keetti qabadhu jedhan Museedhaan gizee dhayxee ganda sana rukuttan dhaqaa rukutaa ganda sana dubartii dubrummaa hin qabne ta dhiiraa hojii ciifte ajjeesa intala dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa jedhan akkamitti beekan adda Okay, gaaffii akkasii yoo salphisanii wal gaafatan. Anama gaaffii kana fuudhee yoo gadi buuseen waa'ee kan keetii si gaafadhe. hin gaafa Amantii keetti keessuta akkanaa kan si illee hin gaafa. baruun anuma gaafannaan an akka feete fudhadhu sumaaf hin deebisa yoo chaalenjiin si godhette malee amma si gaafadhe biyya takka dhaqa waaqayyoon ijaa irraa baa jedheen haluu dhaqaatii rukutaa ganda sana dhiira gartee ijoollee dhiiraatis fixa dubartii dhiira wajjin ciisanis ajjeesa dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa jedheen akkamitti beekan dubartii dubrummaa qabduuf hin qabne ati dubartiidhaan haa hime waan keessan irraa haasa'u jira wangeellini waan keetirraa astaghfirullah itti bara hin beeytu cufadhu bakka hanqa guyyuu hanqa shaadaa qabattu waama kanaan si gaafadha uliyaati ustaada deebitanii ustaada lallabaa bakka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالي رجلتين. Sagalee waaqayyoo itti rarrabne uummanni didan ka wangeela. الله. جري wangeela diina bar diina wangeela dibar. Akkas irraa bu'a akka hin fudhannu malee. Abumaaz. Abe. Iyya. Warra amma jala jira waa'ee dubrummaa. Ana maasai. Sagaleen qajeelaa miti sagaleen deddeebisaa jiru. Ani deebisa dhiiroo. Sagaleen ta'e. Ayo ate ko ani deebisa. Sagaleen kee jeequ jira. Normaali miti tokko. Normaali miti. Yoo normaalaa ta'uu baatte isin jeeqamu ufumaa keessanii wanna jettaniiti. Hin cufanname hin cufanname. Laan cufatin abumaas
Sagalee kiyyaas لا nuti. خطأت الجمهور واسيتني بريدة دايما الناس اللي جاهزة سجلين لما سنياس دي بسنة تيكون بريدة Okay. Kwa. Bismillah. Ammo tayyib, ammo. Amma maashaallah. Akkas. أما بريدة ما شاء الله Lama taatanii barreeffama. Aya. أما جايب أستاذ أما جايب Baga sindi de jalqaballee. Injira Sagalee Ustaaz makiyya godha. wanna jettaniiti. Ay maal dubbanna Abu Mu'aaz zarri wangeera diddeeti. Kasee irraan fudhannan irraa fudhatti. Yaa diddeemas gaafii udee. Diddeeran maddee wallaahi. Ani fireen tun maaliif akka nammataa mul'ifattee deemti?